Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtan dhiyeenya kana yaa'iin idilee caffee Oromiyaa kurnaffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti wayitii adeemsifametti dhimmoota naannoo Oromiyaa hedduutu ka'ee irratti mari'atame. Miseensonni caffee gaaffii adda addaa kaasuudhaan mari'ataniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaaffiiwwan miseensonni caffichaa dhiyeessaniif deebii bal'aa kennaniiru. Deebii isaan kennan kana kutaa adda addaatiin qoqqoodee isin dhiyeessaa. Kan jalqabaatiin dhimmoota bulchiinsa naannichaa wajjin wal qabatan dhimma nagaa keessumattuu ammoo jijjiiramoota gama pirojektoota misoomaatiin dhufe irratti kan dubbatan dura aansaa hanga xumuraatti akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Qaama raawwachiisaadhaaf hordofiin godhamee to'annoon godhamee kallattii kaamaa ture fudhatamee hojiin adda addaa hojjetamaa ture jira. Hojii hojjetamaa ture kanaanis hanga tokko bu'aan amma tokko galmaa'us ammas hojiin kun hojii xiyyeeffannoo hooggansa waliigalaa kan gaafatuu fi halkanii guyyaa hundi keenya iyyuu xiyyeeffannee yeroo afur keessatti xumurree hojii keenyaaf galtee olaanaa godhannee milkaa'ina barbaachisu fiduudhaaf kutannoodhaan kan hojjennu ta'uusaan kaasuu barbaade. Caffeen kun waggoottan arfaniif walakkaa darban kana mootummaa naannoo keenyaa olaantummaadhaan hoogganaa qormaatilee gurguddoo qunnaman hunda qolachuudhaan gaggeessummaa cimaa kennuudhaan wantoota laallamuu qaban agarsiisuudhaan hojiilee keenya keessatti immoo wantoota cimanitti fufuu qabanis irratti kallattii kaa'uudhaan ergama seena qabeessa ta'e caffee bahaa dhufedha. Fuuldurri keenya filannoodha. Dhugaa dubbachuudhaaf waltajjiin tokko nu hafaa garuu immoo caffeen kun caffee baay'ee milkaa'aadha. Hojiiwwan waggoottan darban hojjetaman keessatti kabajamaan caffeen kun gaheen inni ba'e gahee eenyumaanuu bakka hin bu'amnee fi injifannoon argame kun hunduu kan keessan ta'uusaa kabajaan isiniif ibsuun barbaade. Kaayyoon kabajamtoonni miseensonni caffee kun hundi keenya iyyuu waltajjii qabsoo kanaan asitti argamneef qabsoon uummata keenyaa bu'aa bahii hedduu keessa darbee bakka amma ga'e kanarraa sadarkaa barbaadamutti ceesuudhaaf imaanaa dhaloonni kumaa kitila nutti dabarsee kenne dhaloota dhufaniif bu'uura gahaa fi gaarii kaa'uudhaaf karoorota ifatti ta'an tarsiimolee fi imaammatoota uummata keenya giddu galeessa godhatanii bocaman naamusa cimaadhaan kaka'umsa olaanaadhaan hojjechuudhaan kanaas gahan. Uummanni keenya Oromoo ta'uudhaaf qabsaa'ee ta'e ta'umsaa dhorkamee mirga ta'uu dhabee aadaaf duudhaasaa akka dhoksee fuulletti kan gaggeeffamne uummata dhorkamee turedha. Uummata qabeenya isaa takka hin gargaaramne qabeenya isaarraa akka fagaatu godhamee tikfamaa turedha. Ta'uu mirga ta'uu guutuutti gonfachuudhaaf uummanni keenya jaarraa tokko ol qabsa'e. Aarsaa ammana hin jedhamnetu itti kaffalame. Kana keessatti immoo seenessi uummata keenya gadaantummaadhaan tursiisuudhaaf keessattuu eenyummaa Oromummaa isaa fi eenyummaa Itoophiyaawummaa isaa walirraa fageessuudhaan akka adda adda ta'e kaa'uudhaan inni Oromoodhaaf hin qabsaa jedhus Oromoo ofirraa akka inni ofuma isaarraa akka inni fagaatu gochuudhaan warri immoo faallaa Oromoo ta'an Oromoo shakkamaa biyya kanaa gochuudhaan Oromoon akka abbaa hireesaa akka hin taane gochuudhaaf shirra ammana hin jedhamne xaxameera. Uummanni keenya kana hunda cireet qabsaa'eet
abbaa hiree ta'uusaa mirkaneesse. Waggoottan jijjiiramaa darban kana keessatti hiree ofii murteeffachuu uummata keenyaa kallattii hundaan tokko lama sadii jedhamee lakkaa'amee hojiitti hiikamaa kan dhufedha. Uummanni keenya hiree isaa akka hiree isaatti murteeffatu. Abbaa qabeenyaa mirga abbaa biyyummaa isaa akka kallattii maraan lafa qabatu. Uummatoota obboloota biyyattiif keessatti jiran hunda isaa afaan ammoo waliin ta'ee ergama akka biyyaatti qabu akka bahatu gochuudhaaf baroonni darban baroota qabsoon jaarraa tokko ol itti gaggeeffamaa ture. Aarsaan itti kaffalamaa ture. Hundumtuu qaacaanii gama gamaan deebii argachaa kan itti dhufanidha. Baroonni jijjiiramaa kun akka qaamoleen tokko tokko jijjiiramicha salphisanii kaasan. Injifannoo Oromoos gadi qabanii kaasan. Fedhii dhuunfaa isaanii faana walitti hidhamanii laalan sana miti. Humnoonni siyaasaa tokko tokko ummata keenya rakkoo keessa tursuudhaan qofadha fedhii dhuunfaa isaanii kan milkeeffatan. Ummatichi yoo rakkoo keessa hin turre yoo tattaafatee rakkoo isaa keessaa ba'aa deeme isa faana ofii guddachuu waan hin dandeenyeef warra achumatti qucuuran waan ta'aniif bakkuma kaleessatti akka dhaabbatee hafu barbaadu. Inni jalqabaa fi inni duraa injifannoo guddaan waggoottan darbatee ummanni keenya mirga ta'uu bira darbee mirga gochuutti akka ce'u karaan saaqame. Ummanni keenya humna gochuu akka qabaatu. Humna gochuu qabaachuudhaan immoo qabsoon dirree qabsoo kanaan dura ture sana dirree qabsoo biraatti akka jijjiiru. Ummanni keenya dirreedhuma qabsoo dur ture sana irratti itti fufa taanaan injifannoo walsaa tikfachuu hin danda'u. Risaan bofa gaafa argate lafarratti wajjin hin atakaaru. Iddoo jiru san laficharraa fuudhetu ol fageessee ol baasa. Gaafa ol fageessee qilleensa olaanaa keessa galchu bofichi jaanja'ee humna dhabee summii baate sanas itti fayyadamuu dadhabee harka risaatti kufa. Ummanni keenya bakkuma durii sanatti achuma dhaabbatee qabsoo isaa achitti fufa taanaan diinota isaa faana rakkoo dhuma hin qabne keessa itti wajjin itti fufa. Dirreen qabsichaa jijjiiramu tura jiraata. Akkuma boficha humna dhorkee summii isaa gatii dhabsiisee waan barbaade risichi irratti raawwatu sana fedhii isaa raawwachifatu sana akkasuma ta'utu irra jiraata. Kallattiin qabsoo gochuus jennee akka sabboonummaan Oromootti fuu qaba jennee keenya sunis kana milkeessuudhaaf kan kaa'amedha. Uummanni keenya dirree qabsoosaa dirreen inni irratti qabsaa'u jijjiiramuu waan qabuuf. Seenessa durii san keessaa bahee humna gochuu akka qabaatuuf. Kanaaf inni duraa uummanni keenya dinagdeedhaan akka cimu. Kanarratti waggoottan darban hojii guddaatu hojjetame. Hojii guddaatu hojjetame. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 50 keessaa biiliyoona 400 gali. Galii mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 16 irraa ka'eet bara kana raawwiin amma yoonaa jiru akka sila ganama dhiyeesse biiliyoona 116 galee jira. 160 galee jira. Dhuma waggaatti karoorri qabanne 287 ta'us yoo xiqqaate 330 hin xumurre. 330. 160 waggaa lamaan dura waggaa guutuu hojjennee kan nuyi milkeessinedha. Bara darbe biiliyoona 200 kan nuyi milkeessine. Diinagdeen naannoo keenyaa galii maddisiisuu jalqabee jira. Kanaanis hirkattummaan kanaan dura eeggattummaan nuyi kanaan dura mootummaa federaalaa irratti qabaachaa turre dhibbantaa 70 ol ta'e sun dhibbantaa 30 gaditti gadi buusuun danda'amee jira. Waggoottan dhufanuu mootummaan naannoo Oromiyaa jabaatee dhibbantaa
sagaltamatti ol guddisuu qaba. Baay'isaa uwwisuu. Isa kanaaf dinagdeen naannoo akka waliigalaatti socho'ee bu'aa argamedha. Kanaan dura galiidhuma naannoo keenya abbaa barbaadetu dhimma itti bahaa ture. Qisaasama adda addaatti saaxilamaa ture. Sochiin dinagdee hundumtuu sirna taaksii keessa darbaan turre. Ammas hojiin hafu baay'ee jira. Raawwiin kunoo waggoottan darbe faana wal bira qabnee yeroo laallu raawwii raajidha. Gaaffiin tokko iyyuu hin jiru. Galata uummata keenyaa, galata abbootii daldaltoota, abbootii qabeenya keenyaa, galata caasaa sadarkaadhaan jiru. Galiin keenya sadarkaa kanatti guddachuu danda'ee jira. Kun bu'aa jijjiirama kanaati. Oromiyaan waggaa 30 kan deemte sanadha. Waggoota muraasatti kan deemamaa jiru jechuudha. Gama galii fi bajetaatiin oolaalle jechuudha. Waggaa dhiyootti Oromiyaan bajanni ishii tiriliyoonatti galuutu irra jiraata. Galiin kanaa olitti guddachuu danda'utu irra jiraata. Isaafoo bu'uurri cimaan dhaweessummaa irratti, ogummaa irratti, investimentii irratti hojjetamaa jira. Kun bu'aa jijjiirama kanaati. Galii waliinii kanaan dura saamamaa turre kan deebise jijjiirama kana. Seektaraan oolaalle qonni hundumtaa dinagdee naannoo keenyaa keessaa shoora olaanaa kan taphatudha. Garuu immoo hidhameet kan ture. Kanaan dura sirnoonni turan hidhanii kan turaniif qonni yoo cime, qonni yoo jijjiirame akka uummanni keenya jijjiiramu waan beekaniif. Hojimaatanii qonnaan bulaan akka tiraaktaraan qabaanne kan godhamaa ture. Qonnaan bulaan akka liqiin arganne kan godhamaa ture. Maaliif gabrummaa keessa tursuudhaaf. Mootummaan keenya jijjiiramaa Looreeta Nagaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu poolisiiwwan kana jijjiiruudhaan qonnaan bulaa keenya abbaa tiraaktaraa godhe. Jijjiirama kana qe'ee qonnaan bulaa Oromoo keessatti tiraaktarii kombaayinarri akka roorrisu, paampiin akka roorrisu kan godhe jijjiirama kana. Warra akkuma kaleessaa cisanyaan gochuu barbaadan jijjiiramni hin jiru jedhu. Yookaan immoo ishiin nu keessaa baatee deebitee uummata keenya irratti abbaa lafaa ta'uu barbaaddus akkas jetti. Garuu uummatni keenya qe'een qonnaan bulaa fi horsiise bulaa Oromoo hundi ragaadha jechaadha. Jijjiirama kana qonnaan bulaa keenya abbaa miiliyoonaraa kan taasise, abbaa investimentii kan taasise. Kanaan dura qonnaan bulaan keenya investimentiitti ce'uu hin danda'u. Yoo ce'es madaalliidhuma abbaa qabeenyaatiif kennamu kan kennamaafi ture. Jijjiirama kana seera haaraa baasee qonnaan bulaan keenya, horsiise bulaan keenya dhibbantaa 20 yoo qusate investimentii akka ce'u hiree kan horeef. Isa kanaanoo waggoottan darban qonnaan bulaa 27,000 ol horsiise bulaa fi qonnaan bulaa 27,000 oli kan investimentiitti ce'e. Lafa liizirraa bilisa argatee investimentiitti akka ce'u kan godhame. Investara fagoo wayiirraa finnee kan itti ilaallu duun taane ummata keenya inisheetiviidhaan deeggarree paakeejiidhaan deeggarree akka inni qusatu goonee investimentiitti ceessuudhaan abbaa kaapitaalaa akka ta'u kan taasisne jechuudha. Lafti Oromiyaatti qotamu miiliyoona 6 gadi kan ture. Jijjiiramni kun yeroo dhufu. Ammoo lafti Oromiyaa hektaarri miiliyoona 11.9 qotamaatti kan jiru. Dachaadhaan olmos kan guddate. Itti fayyadamni xaa'oo keenyaa dachaadhaa ol kan guddate. Gaadhaa gahaa miti. Kunoo jijjiirama gaaffii tokko iyyuu hin jiru jijjiirama. Qonnaan bulaa keenyatti humna horee jira jijjiiramni kun. Oomisha inni oomishe qonnaan bulaan keenya oomishni inni oomishe gatiin akka barbaadetti irratti muramaas kan ture. Tokkoon tokko oomishoota keenyaa duubatti deebinee haa yaadannu. Bunni maalirra ture? Qonnaan bulaa keenya buna bakka barbaadetti gurgurachuu danda'a ture. Qonnaan bulaan keenya buna ekspoort gochuu danda'a ture. Bunuma isaa. Sirni iseeksi jedhamu qonnaan bulaa keenya gita bittaa biraati irratti ta'een turre. Ammoo waggoottan darban lafti bunaan uwwifame Oromiyaa keessatti dachaadhaa ol misoomee jira. Oomishti keenya waliigalaa dachaa 2 ol guddatee jira. Qonnaan bulaan keenya mirga buna isaa oomishee biyya alaatti kallattiidhaan akka ekspoortii godhu kennamee fi qonnaan bulaan keenya ekspoortii gochaa jira. Gatii madaalawaa argachaa jira.
iddoon dhandhamaa qeeqee isaatti banamee qeeqee isaatti immoo dhandhama gaggeessee achumatti akka madaalchisee biyya alaatti ergu taasisaa jira. Jijjiiramni kun kana godheef uummata keenyaaf.